maqaan lama qabna. Ka Jaapanii Chicaagoo jedhama. Ka lammaffaa ka Boorana irraa argame Dr. Lookoo Duubaa jedhama. Amma akkasii. Dr. Lookoo Duubaa irreecha akkamitti ilaalti? Gama diinagdeetiin, gama hawaasummaatiin walii galatti irreechaan Dr. Lookoodhaaf maaliin? Irreecha akkumalee Oromoo guutuu asuma dhufuu fi amma karoorfattee waggaa 20 akkumalee guddachaa deema. Kanaafi waliin akkanatti kabajanii dhufanii bareeda. Amma digniitii kunniin chaansii kana argamu barbaachisaa jettee yaadatta. Uummata Oromoo akkamitti ibsita? Duudhaa isaa akkamiin ilaalta? Miira maaliis dhaga'ama? Ilaalchati Oromoodhaaf qabdu maaliin? Ilaalchati Oromoodhaaf qabdu maaliin? Ilaalcha Oromoo maaltu qaba? Amma Oromoo siraa nami safuu beeku, nami nama kabaja, nama simata, keessummaa simata, akkasitti qaba. Ka aadaa Oromootti, ka guutuma guututti akkasitti qaba. Hawaasa idil addunyaafis ergaa maal qabda? Dhaamsa maal qabda? Afaan kan keetiinis kan keenyaanis. Amma ergattu waan kana ibso. Lakki. Afaan keessaniinis afaan keenyaanis hawaasa addunyaatiin maal jechuun irreecha irratti dhufanii ta'anii akka hirmaatanii? Irreechatti haasaa addunyaatti maal jedhani? Irreechanuma. Kabira jechuu hin danda'u. Akkasiini. Dhaamsa keessan nu dhaama. Dhaamsa. Dhaamsa amma kuni arraa dabarsa. Ishi borii yoo saakiri dhufte waan wardaa kaama miidhamtoota laalistutu waa gurguraa jira. Waan addisii ka Jaapaniirra dhufanii ka kamadii garbuu fi ruuzii kana addisi teekinooloojii achi dhuftee amma nutti leenjisee warra hojii uumamtee jireenya jajjabeessuu jira. Tanaaf meelaadhatta bitatta kaanu waan kanallee hin jira waan kana laadhatta sababi kuni beeta irreechi kunini tokkummaa jedhaniini tokkummaa kuni Oromoo keessa nami fayyallee nami kama miidhamallee akka tokkummaa ta'uu male ammallee sababirallee tokkummaa ta'uu male obborummaa jette yoo yaadattani amma warra kunini jireenya jajjabeessuu fi nami kuni 20 kun 30 isaanii kun nyaata hin sodaatina mee kammasa yoo nyaate yoo jaalatte bitatta bitachuu irratti gonosa buufaadha jette yaadattu isan bunusa goofa hin beetaani waan bunusa gonofaa kunin nami qabuu irra hin qabnettu kenna kunin akkanumatti kenna hin jenne waan kana sirriitti oomishee mee jaalatte hin sodaatini bitattu tana irratti bunusa goofaa warraan kun jireenya jajjabeessuu hin danda'a obbolum akkasi eshi ingilifatti eshi maal jedhani eshi please come here and be calm and don't push people and also respect many people elders officials and also from many ethnic people and also the people with disabilities. In the world, there's many people. Please respect and think others and also pray to Waka.